yeroo duraati anaaf biyya Ohio kana dhufuudhaaf dhufees narguu biyya baay'een gammadaa. Warri hojii keessan dhiiftanii har'a asitti argamtan hundi keessan galata guddaa qabdu. Oromoo Ohio jiru hundaafuu karaa keessaniin nagaa kiyya dhaamaa. Obboleeyyan keenya musliimoonni baga ayyaana ramadaanaatiin isin ga'een isiniin jedha. Eid Mubarak, kabaranaa kabara garii, naannee naanneetti isin haa ta'uun jedha. Waan guddaa haasa'uuf hin taa'u. Bakka garagaraatti waan baay'ee jennu. Kanaaf gaggabaarsee waa'ee qabsoon Oromoo eessaa ka'ee har'a moo eessatti geessuu barbaannaa nuti warri dhihoo dhaaba haaraa jaarree ka jedhuun gaggabaarsee keessa ba'a. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa guddaa tokko qabaatee hafu. Seenaa Oromoo keessatti yaadatamaa jiraata. Waan hojjete waan qabuuf. Waan argamsiise qaba. Haa ta'u malee addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo hin uumne ni dhaale. Isa dura addi bilisummaa Oromoo osoo hin dhalatin dura qabsoowwan Oromoo bifa garagaraatiin of mul'isaa turan. Ka baadiyyaa, ka daawwetti ta'aa ture, ka baha Oromiyaatti ta'aa ture, ka dhiha Oromiyaatti ta'aa ture, Baalee fi karaa kibba biyya keenyaatti ka deemaa ture. Magaalaa keessatti sochiin waldaa Maccaaf Tuulamaa kun hundi qabsoo addi bilisummaa Oromoo booda hooggane sana maddisiisuu irratti qooda qabu turan. Addi bilisummaa Oromoo gaafa qabsoo bara 40 geggeesse fi sagantaa politikaa baasuu sirna jaarmayaa tarsimoo qabsoo lafa kaa'ee waan sana iddeebi'ee ilaale. Waan nu dura ture sana. Jarri maal yaade? Maal argamsiise? Maal hin argamsiisin hafe? Jabinni isaanii warra hangafoota keenyaa maal ture? Laafinni isaanii maal ture? Nutoo bakka isaan gahan kanarraa of fuuldura deddeemsisuudhaaf maal gochuu qabna? Ka jedhuunitu hojjetee yeroo duraatiif qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa Oromiyaa cufaatti yaaduu jalqaba. Maaliifan kana jedhaa qabsoowwan isa dura turan hundi adda bilisummaa Oromoo dura turan hundi yookaan godinaadhaan yookaan amantiidhaan yookaan gosaan bakka bakkatti ka'aa dhaamaa turan. Daawwee kophaasaa ka'ee lolee dhiigi baay'een dhangala'ee dhaame. Ka Baalees akkuma kana naannoo Baalee sanatti ka'ee socho'ee Harargee kakaasuun hanqatee achumatti ka'ee wareegama baay'ee kaffalee dhaame. Waldaa Maccaaf Tuulamaa magaalaa keessatti jalqabamee babal'achuun jalqabu malee ammallee Oromiyaa guutuu osoo waliin hin gahin Oromiyaa guutuudhaaf tarsimoo osoo hin baasin dhaame. Kan Oromiyaa guutuudhaaf Oromoo cufaaf qabsaa'uu saganteeffatee ka'ee adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo akkuma ka'een falamni biyyoota lama wajjin seene. Tokko empaayiirichuma keessa dhalannee guddanne Itoophiyaa. Diina lammaffaa nuti yaadin biyya ollaa Somaaliyaa. Somaalonni walakkaa biyya keenyaa hamma Rift Vaaliitti kaadhimatanii maqaa haaraa iyyuutti baasanii Somaalota aboo ofiin jedhan jechuudhaan Somaalee abboo jedhanii kaadhimatanii naannoo kana Oromoon hin jiru. Walakkaa biyya Oromoo fudhatanii Oromoon hin jiru. Somaaleedha. Somaalee xiqqoo adda ta'e wayiiti jechuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti duula guddaa bananii mana kana yaadachiisuu barbaadu. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo dirreetti wareegaman keessaa irra guddaan harka Somaalotaatti wareegaman.
harka dargii caalaa warri inni maqaa dha'u reefuu sun hedduun isaanii Sumaalotaan galaafataman ati quba qabda. Qabsoon kamuu haala akkasii keessatti hojjetee milkaa'ee hin beeku. Qabsoo warra Eertiraa yoo ta'e fuula tokkicha diina shaggarirraa itti bobba'ee isaan qofa. Tigiroonnis akkuma kan nuti mootummaan lama mormuun qabsoo keenya hedduu qancarse gatii gurguddaa nu baasise carraa keenyas carraa gurguddaas nu dhabamsiise nu jalaa dabarse. Akkasanatti qabsoon bilisummaa Oromoo duula mootummaa Amaaraatii fi mootummaa Somaaleetiin irratti godhamaa ture dandamatee dhuma 80mootaa keessa sirna ittiin ijaaramu iyyuu wayyeeffatee kora dirreetti qabaatee hooggana wareegaman idda buufatee sirna jaarmayaa fi qaama qabsoo bilisummaa Oromoo qaamota itti uumee qaamota kana keessatti namoota leenjisee galchuudhaan humna ta'uuf isaa lafaa ka'u mootummaan dargii garagale. Haala mootummaan dargii garagale sana keessatti ture kanuti osoo ittiin qophaa'in waan mootummaa ce'umsaa jedhamu sana seenne. Warri kaabaa dhufe warri Shaabiyaa fi Wayyaanee qophii isaanii eega guuttatanii turan. Shaabiyaan akka mootummaa Eritiriyaatti of ilaaluu fi of ijaaruu eega fixatee yoo xiqqaate ganna 10 gahaa ture. Wayyaanonni immoo osoo shaggar hin seeniin waggaa tokko ol Maqaleetti mootummaa Itoophiyaa tolchanii yoo mootummaa Itoophiyaa taane maaltu nu fuuldura jira jedhanii itti qophaa'anii akka kanatti dhufan. Nuti qophii kanatti dhiyaatu tokkollee osoo hin qabaatin haalli gaafas keessa turre nu dirqee mootummaa ce'umsaa keessaa qooda fudhachuun dirqitan. Maaltu isin dirqee jettanii yoo gaafattan. Qabsoo warri Wayyaanees warri Shaabiyaas waan isaan milkeesse keessaa tokko biyyi ollaa banaa ta'uudha. Biyya ollaa keessa bahanii deebi'uu waan isaan barbaachisu seensifachuu waan ala baasuu qaban immoo ala baafachuudhaaf daandii banaa ta'uufidha. Nuti gaafa mootummaan ce'umsaa gaafa mootummaan dargii garagalee Bashir pirezidantiin Sudaanii ammayyuu pirezidantii Sudaanii ergamaa isaa olaanaa tokko nutti ergee osoo Landan jirru yoo wayyaanota wajjin mootummaa ce'umsaa seentanii malee asuu nutti hin deebi'inaa jedhe. Sanarraa keenyee mari'anne warri gaafa sana waliin turre maal wayya yoo kana dinnee lola seenne osoo daandii ittiin seennee baanu hin qabaanne balaan ni dhufa. Yoo mootummaa ce'umsaa seenne balaan ni dhufa. Karaa lachuu balaadha. Keessaa kamiin bu'aa xiqqoollee argamsiifnaa ka jedhu madaallee yoo mootummaa ce'umsaa seenne wayya ka jedhu murteesse. Balaan akka jiraatu waldhaallee hin turre. Wayyaanee amannee hin turre. Shaabiyaa dhibbatti abdannee hin turre. Warri Shaabiyaa dhuguma nu abdachiisan dantaadha keessaa qabnaa isin achi keessa nu jiraachuu. Kanaafuu nutis isinii wajjin jirraa seenaa nuun jedhaniiru. Garuu ati hojii politikaa keessatti namichi si waasii abdachiisu yoo dantaa isaa guute qofa abdii isaa guutu. Politikaa keessatti abdii walii kennan namicha warraa fayyadamu qofa ta'e. Namichi warraa fayyadamne neeku. Amala politikaa akkasi. Kanaaf akkasanas seennee waggaa tokko yeroo hin geenye keessatti waan hojjetame sana hedduun keessan quba qabdanii wanti tole baay'ee wanti hammaates baay'ee. Wareegamni kaffallee guddaa bu'aan argames ni jira. Ana sana namadha.
takkas lola gaafa seen bu'aa argattu qabdu. Namni immoo si biraa wareegama. Waan hin hafne lola jennaan osoo namni tokko si biraa hin kufne injifannoon argattu hin jiru. Gatii kaffaltutu jira. Mootummaa ce'umsaa seenuudhaan wanti kaffalle ni ture. Maal jechuudha mootummaa ce'umsaa seenuu keenya? Maaltu argame? Maaltus hin argamin hafee? Hammam of fuuldura hiikne? Qabsoon kun hammam of fuuldura deeme? Moo of duuba deebi'ee? Kanaayyuu mari'achuun barbaachisaa ture yeroo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'a. Sanatu gahaatti osoo mari'atamin hafe. Kunoo bara 2004 badiin kan eenyuuti ka jedhamu murtaawee jechuudha. Amma sana yeroo fudhate. Maaliifan kana hundaa'u kaasaa? Akkuma beektan qabsoon kun gannoota 20 dabree ni rakkate bakka tokkotti. Ani waanan har'a aadaa oo keessa jiruu fi miti gaafan aabaa oo keessa tures qabsoon kun of fuuldura hiikuu didaa jira jedhee hoogganoota kiyyatti namootaan hoogganoota kooti jedhe kanan ajajarraa fudhadhees hojjechaa bahe jara kanatti akeekkachiisu guyyaa tokkollee dhaabee beeku. Sababa kanaa qorachuu qabna. Maaliif of fuuldura hiikuu dide? Jennee kana xiinxallee kanaaf furmaata lafa kaa'uu qabna. Kan jedhu yeroo garagaraan kaasaa ture. Sun gahaatti takkaan godhamne akkuma beektan egaa Adda Bilisummaa Oromoo dura bakka 2tti itti aanee bakka 3tti har'a meeqa kan ta'e hin beeku. Akka kanatti adda bahe baay'ee nama gaddisiisa. Dhaaba keenya dhaaba hiriyoonni keenya qabsaa'onni Oromoo kumaan lakkaawaman duuba isaa hiriiranii irratti lubbuu isaanii dhaban. Dhaaba akkasiitu fuula keenya duratti faca'e. Kanaayyuu abdiin kutanne lakki kun ta'uu qabu. Amma gaa rifeensa bifa 2 godhanne yoo waan biraa dadhabne jaarsummaa hojjennu jennee jaarsummaa ta'e. Namoota murnoota garagaraa deeggaran keessaa namoota daaddaa kiyyaa namoota umrii kiyyaa waliin qabne kan garuu araaramuu qaba. Murnoonni Adda Bilisummaa Oromoo adda bahan araaramuu qabu kan jedhu irratti hundaa'uudhaan araarsuudhaaf ganna 3 guutuu tattaafanne. Ganna 3 deemnee araarsuun dadhabame. Sana quba qabdan hundi keessa. Haayye sadarkaa sanatti filmaanii nuuf maanne gaa dhiibnee taa'u moo furmaanni qabsoo kanaa maalinni bakka itti rakkate kanarraa kaafnee isa sossoosuudhaaf maaltu barbaachisa mala maaliitu dhahamuu qabaa ka jedhu dabarree sana ilaalu. Sanatti gatteenye waltajjii marii Oromoo waan hubanne keessa waan itti wal amansiifne keessaa tokko akkaataa itti tarsimoon qabsichaa lafa kaa'ame ka duraanii sun waan hojjete ni qaba. Hamma nu deemsiseera. Haala ammaa wajjin waan walgitu immoo akka walgitutti tarsimoodhuma sana hiikaa biraa kennuufiidhaan sochii haaraa sochoosuu wayyaa ka jedhu irra ga'e. Sanatu Adda Dimokiraatawaa Oromoo maddisiisee jechuudha. Adda Dimokiraatawaa Oromoo akkuma Adda Bilisummaa Oromootiif qabsaa'u. Bilisummaa Oromoo jechuun dirqiitti biyya adda taate takka maddisiisuu miti ka jechuudha. Dirqiitti hin jedhe sun itti gara deemnu keessaa tokko ta'utu mala. Ammatti garuu waan sanarraa addaa tokko lafa haa keenyu. Sunis biyyuma keessatti dhalannee guddanne maqaa Itoophiyaatiin waamamtu sana haa jijjiirru
Itoophiyaa kanatu kakaleessaa borii kakaleessaa har'aatiif borii haasan jedhe sanattan sin deebisa. Itoophiyaatu hagammaa ka beeknu lama. Itoophiyaa kaleessaa ka olaantummaa Amaaraa calaqqiftu. Ka eenyummaan isee eenyummaa Amaaraa wajjin waliin moggoo ta'e. Amaara ta'uuf Itoophiyaa ta'uun tokko. Oromoo ta'uuf nama Itoophiyaa ta'uun garuu tokkicha miti. Walaayitaa ta'uuf nama Itoophiyaa ta'uun garuu tokkicha miti. Affaariif nama Itoophiyaa ta'uun garuu tokkicha miti. Jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan iseen kaleessaa sun kan iseen waartu, kan iseen jiraachuu dandeessu, Oromoo dhabamsiisu, Affaar dhabamsiisu, Kambaataa dhabamsiisu, Walaayitaa dhabamsiisu, saboota hafan, saboota afaan Amaaraa hin dubbanne sana cuufaa dhabamsiisuudhaan awwaala isaanii irratti ijaaramtee jiraachuu barbaaddi. Itoophiyaa sana haalaa turre, Itoophiyaa sana har'as ni haalla, ni dinna, ni mormina. Itoophiyaan iseen sun ol'aantummaa Amaaraatiif tolfamte. Ol'aantummaa warra afaan Amaaraa dubbatu tiksuuf, calaqqisuuf uumamte. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu keessatti of hin agarru nuti Oromoon. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu namni Affaar keessatti of hin argu. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu namni Walaayitaa keessatti of hin argu. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu namni Sidaamaa keessatti of hin argu. Itoophiyaa see har'aa immoo haa kaafnu. Isheen har'a jirtu immoo ol'aantummaa Tigrootaa jiraachisuudhaaf dhalatte. Maqaadhaaf mirga sabootaa ni kabajji. Maqaadhaaf of bulchuu sabootaa ni fudhatti. Garuu warra saboota bulchan isaantu ramada. Kanas yeroo ilaallu keessatti of arguu dadhabna. Mirgi keenya quubsaa ta'uu didee argina. Kanas ni haalle. Kanas ni mormina. Itoophiyaa haaraadhaaf qabsoon kana naman gaafan, naman kadhan. Itoophiyaa ol'aantummaan keessaa dhabamte, keessaa haqamte. Kana dhugeessuudhaaf qabsoomna. Handhuura biyya sanaatiin walakkeessa isaa jiru. Dhihaa hamma bahaatti, kaabaa hamma kibbaatti. Jijjiirra akkasii yoo finne nu fayyada jenneeti. Nu fayyada jenneeti. Itoophiyaan borii ishee nuti qabsoofnuuf yeroo ilaalu namni Sidaamaa keessatti of arga. Namni Geedee yeroo ilaalu keessatti of arga. Namni Oromoos yeroo ilaalu keessatti of arga. Uummata kamuu of keessaa hambifteen ijaaramte. Kan uummatoota saboota hundaa kataate, mirga saboota hundaa ka walqixa kabaju, ka saboota qixaan walqixa taasiftu. Itoophiyaa isee kana dhugoomsuun nuuf bu'aa qabaa jennee amanna. Gaafa sun ta'e bilisummaa waaraa arganna. Bilisummaan dhuman qabu. Gaafa cunqursaa tokko jalaa baatu, cunqursaa biraa jalaa ba'uuf immoo qabsoo. Fakkeenyaaf mirga politikaa yoo qabaatte caalaatti hiyyuma keessaa bahuudhaaf qabsaa'uudhaaf carraasii kenna. Sunis qabsoo bilisummaa biraadha. Isa sanatu nu hafa malee mirga politikaa keenya nu dhuunfachiisaa bifa kanatti yoo ilaalle. Bifa kanatti yoo ilaalle qabsoo bilisummaa Oromoos akeeka isaas bakka inni dhaquu barbaadus ol kaafna. Sadarkaa haaraatti tarkaanfachiifna. Bakka addi bilisummaa Oromoo ittiin gaherraa fuuneetu boqonnaa isa taanutti achi dabarsina. Oromoo qofaaf qabsaa osoo hin taane ka saboota cufaa wajjin hariiroo tarsimaawaa uummatee qabsaa'u maddisiifna. Isa kana akka akeekannee kaane. Nu adda bilisummaa Oromoo wajjin falamni hin qabnu dhaaba keenya. Ni jaallan. Balaaleffachuuf isin ta'e waan isaan itti jiran
cubbuudha hin jedhu ejjennaa keenya kaleessaa ture. Waan ta'u garuu ni jenna. Kanatu irra wayyaa jenna. Inni nuti amma lafa keenya. Oromoodhaaf kanatu irra wayyaa. Oromoo keessattis, Oromoo alattis, sadarkaa addunyaattis qabsoo Oromoo dhaadessuudhaaf, alagaa hubachiisuudhaaf, alagaa fudhachiisuudhaaf, alagaa naannootii fi halaalaa irraahis mararfannoo argachuudhaaf kanatu irra wayyaa jennee of amansiifneetu qabsaawaa jirra. Kan biraa waan gaggabaabduu lamaan tokkotti dabaleetiin dhaabaa dubbiin dheeraa ta'uu danda'a. Mirga bilisummaa jechuun maal jechuudha? Bilisummaa jechuun mirga ambummaa qabaachuu jechuudha. Mirga citizenship rights qabaachuu jechuudha. Amma isin citizenii Ameerikaaniiti. Amba Ameerikaaniiti. Poolisiin Ameerikaanii osoo mana seeraatiin hayyama hin baafatin mana keessan seenuu hin danda'u. Mana keessan seenee sakatta'uu hin danda'u. Karaa irrattuu qabee amma barbaadeef isin hidhuu hin danda'u. Maaliif isin citizensii? Poolisichi isin tiksu mirga keessan kabachiisuu achi dhaabbata malee mirga keessan sarbuufii miti. Yoo sirna akkasii argame biyya keenya keessatti ka mirga politikaa, mirga aadaa, mirga afaanii, mirga siviilii, mirga hawaasummaa, mirgoonni kun yoo nuuf guutaman bilisummaadha sunii jenna nuti. Kun immoo gaaffii keenya ol kaasuudha malee xiqqeessuu miti. Maaliif jettee yoo jetta biyyi walabummaa argachuu danda'a osoo ummatichi biyya sana keessaa bilisummaan argate. Afrikaa keessatti deddeebi'ee mul'ateera. Maaliif gaaffii ambummaatu dagatama? Gaaffii biyyaatu, gaaffii sabaa, gaaffii ummataa caalee sabichi gaafa alaabaan bilisummaa isaa, walabummaa isaa gad dhaabbate har'arraa jalqabee bilisummaan dhumate har'aa jalqabee hin xiixinaa nama namaan jedhu tas ba'a. Inni nuti amma lafa keenya akkasuma nuti taanee godha. Iggitii kenna bilisummaa Oromootiif, saba Oromootiif. Kan keenya qofa miti kan saboota biraatiifuu iggitii ta'a. Isa kanatti jirra. Boqonnaa haaraadha. Akki yaadni lafa keenya hedduunsaa haaraa. Hedduunsaa qormaata bara dheeraa keessaa madde. Kanaafuu hedduu wal barsiisuu feesisa. Wal hubachiisuu feesisa. Awwaa tokko naman yoo humna si cunqursaa jiru caalaa qara taate malee